michuudugaa yaala seekoo magaan. Ashama arkuni ordosota fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtan nagaa keessanii warri duraan maatii turtan warri maatii koo turtan baga walitti buni warri haaraa muutu ishee deemtusa godhaati maatii ta'a subscribe godhaati maatii ta'a baga walitti buni viidiyoo haaraadhaan baay'ee yaadamtanii jirtan akkasuma ijoolleen hiriyoonni kee maaliif namoonni jechuudha na laaluu na jaalattan maaliif dhiistee itti fufii maamunaan jettanii turtanii yaa haaluma jireenyaa naamuna beektanii miti kaddaamaadha. Baay'ee ulfaate jechuudha. Kaddaama fi YouTube hojjetuun jechuun baay'ee nuwannaa jira. Maqaa haaluma jireenyaati. Yoo isinitti tole comment share like godha. Inna kanarraa kanaafii hara wanti jecha osoo hin jedhin darbuun barbaanne baay'een keessan soomatti jirtan ijoollee musliimaa keessumaaf iyyuu namoonni akka kan mana namaa hojjechaa soomtan ijoollee musliimaa jechuudha. Anaa hin soomne iyyuu yeroo Ramadaana hojiin ulfaata isin ammoo sooma yeroo hojjetan baay'ee akkasinitti ulfaatuun beeka rabbiin jajjabina isaaniif haa kennuuti dhumachuu kee jawaadha sooma gaarii sooma waaqayyoon isinirraa qeebalu isiniif haa ta'u keessumaaf iyyuu dadhabaa akkasitti hojii akkasii hojjechaa yeroo soomtan shamarran mana namaa hojjetan waaqayyoon moor isiniif irraa wannaa jira waan ta'eef jawaadha dhumachuu kee isiniin jira kabraa kanarraa kan hafe mudannoo wayii isin himuu barbaada har'a mudannoo kana. Mudannoo seenaa bakka seenaadha mudannoo waluma keessa barnoota qaba irraa barattan jedheetiin qabadheen feesin jechuun barbaada. Mudannoo kana hanga dhumaa dhaggeeffattan malee dhuma isaa osoo maal akka ta'u dhumni isaa maal akka ta'e jechuun maal akka ta'e dhuma isaa osoo beekin commentiin kennaa please jechuun yaada osoo hanga dhumaa maal akka ta'e hin barin jechuudha. Hanga dhumaa dhaggeeffadhaa jechuu barbaadeeni. Maaninni guyyaa tokko osoo karaa deemaa jiru nama makiinaa qabu wayitee ani beeku nama kana garuu namni sun na beekaa warqee jedhee na yaame yes wayyee jedhee ofirran garagaru warqi sanyii Oromoo siin beekamu naamunan jedha. Isa na beekamu naamun jennaan Facebook irratti beekamu araattu viidiyoo kellee minaamun yeroo TikTok sillaal minaayin. Okay. Baay'ee namatti toltaa maraattuu minaamunaan jedha okay thank you minaamun biyyee jedheeni yeroo bira darbuuf jedhe makiinaa qaba makiinaa oofaa jira gortuu malee siin geggeessaa minaamunaan jedhe no ta'uun qabu lakkii deemaa ofumaaf hin deemaa saaskii qabachuuf gara minaamunaan jedhe no deemtuu si geggeessu malee minaamunaan jedhe okay jedheeni wajjin seenne akka isaa ta'e namni kun nyaata bisatee gara manaa galaa jira naan immoo galgala haa jira maaliif wajjin gara manaa gortee nyaannee indee gati siin geggeessu no ta'uun qabu guyyaa jalqaba walagarree nyaata na affeertaa yeroo biraatti ta'u jedheen didee jechuudha. No ta'uu qaba marakkoo qabaati soorummaan rakkoo qaba jedhee baqa baay'inni kadhannaan wajjin gara mana isaa galii nyaata kana nyaannee jechuudha. Nyaata nyaannee shaayii naaf dhaabee baqa akkuma keessummaatti na keessummeessee teenyee waliin haasofnee maal diraamallee ilaallee baqa nama kophaa jiraatudha minaaman natti fakkaata. Baqa waliin wanna jennee waliin nyaannee dhugnee kaza sa'aatiin deemee jira galuun qaba mana geggeessi minaaman jenna arga maal si geggeessaa sa'aatiin deemee jira maaliif hin bultunaan jedhu tutanii. Good. Nama kana har'an arge ani beeku seetu na beeka bultu malee maal jaadi namni kun namni jedhe no buluu hin qabu ara maal taate waan taane kun buluu hin qabu galuu hin qabu ara bulii sa'aatiin deemee jira marakkoo qaba minaamin naan jedhe baay'ee na kadhate akkamitti buluu danda'an mana kana keessa naaf si qofa akkamitti bulla minaamin beechuun nama ajaa'iba wantichi nin didee jechuudha baay'ee na kadhate rakkoo hin qabu waan saloon rafaa algarrasiif hin bu'aa algarra rafta minaamin naan jedhe namni kun jechuudha. Ishi bakka baay'ee na kadhannaa natti ulfaannaa rakkoo maal qaban illee yaani tokko indidaa yaani tokko marakkoon qabu naan jedha bakka bichaa nin bulee jechuudha. Gaafaan buluu inni saloonii rafee ani immoo keessa ol rafee algarra kaza rafee halkan baqachuun ani rafee jechuun abgatee rafeera halkan qixxee namni kun saloonii kan rafee ture wanna jira algarra jira jechuudha. Namni kun qoy maal yaadaa jira jechuun dursa bultu malee jedhee ani sibboo jedhee saloonii rafee jira amma bira jira na bakka baay'ee na ajaa'ibe binin yoo jedhee harkaan akkana qaqqabadhu inni algarra jira jechuudha. Kaza rakkoon qabu jedheetu mammasni rafuuf yaala jechuudha rafuuf yaala ana bakka waan biraa keessa galu gaafa egalu
ajaa'iba maal yaadaa jira namni kun biraawwan jedhee lolee iyyuuf mana isaatti waa fedhan gochuu danda'a garuu amala qabaachuu amala yeroo sanatti amala godhadhee nama sana ofirraa intin jechuun qaba malee loluu faayidaan qabu jedhee immoo of amansiisee qasiin jedhe zuuman jedhe jechuudha wanuma kamiyyuu. Kaza yeroo waan biraa keessa galuu ምናምን eegalamu bineen yoon jedhu wanti kun hundiyyuu seenaa dhugaa yookiin muujannoo osoo hin taane abjuudha. Dhugaa rabbatoo abjuu ta'uu baatee maal qaba? Enna abjuu akkanaan argee dursa abjuudha jedhee wanti isin ittiin himneef akkisin maaltu ta'a dhumarra jettanii sirriitti wannaa godhattanii tin jettanii ilaaltanii fi jechuudha seenaa dhugaa miti. Garuu abjuu akkanaan argee nama ta'e karaarratti na argee wajjin gallee bullumallee ምናምን jedhee dhugaa rabbi abjuu sirrii abjuu akkanaan argee nama san garuu waan ajaa'ibu namni an abjuu akkatti waliin arge kuni nama even guyyaa tokko hayi waliin jennee hin beeknedha. Nama jettanii nama hin beekne nama haaraa garuu abbicha jechuudha waan jechu Facebook irratti nama kana hin beekani. Garuu abjuu keessatti immoo akka nama sana hin beeknedha. Garuu abjuun I don't know beekan garuu abjuu akkasii argee faallaa jechuudha. Inni abjuu akkasii argee akkasii na dhugaatti isinitti himee sababni isaa akkasiin dhaggeeffattanii hanga dhuma dhaggeeffattaniif amma meeqatu jechuudha. Dhugaas eegurra qalee dhumarra maalumatu ta'e laata dhumarra maalumatu ta'e jettanii akka ija baastanii laaltan naa nyaatamtanii jirtan har'a homaa miti. Waan hundaafuu akka itti bohaartanii fi akka itti kofaltanii fi isin hin jedhaati kanarraa kanaaf mudannoo duraan yeroo tokko mudannoo fi seenaa namoota tokko fa'aa irratti hojjechaan ture. Gidduudhaan illee ni dhiise mudannoo wayii mucayyoo wayii miiseenzarii na barreessitee turte garuu an viidiyoo irratti hojjechuun natti hin tolle ture dhugaa rabbi natti hin tolle ture intalli sun maalidha waa'een dhugaa rabbi miiseenzarii gaafan waa'ee mudannoo sanaa haasa'u iskiriinshuutii godhetiin inni gubbaarratti na agarsiisa barreeffama intala sanaa jechuudha yoon irratti hojjedhe dhugaa yeroo baay'ee maaliif mudannoo asitti maaliif irratti viidiyoon hojjeeti ምናምን jettee na gaafatti tureyyuu baqaan haaluma kooroonaa kanaan baqa dabbaree ምናምን ቪዲዮ hojjechuu dhiise ምናምን jechuudha mudannoo fi baqa seenaa dhugaa namoonni barumsa hin qaban namaaf dabarsidhanii namoonni natti namni lama hin jiranii mudannoo sana guyyaa firii ta'e irratti gaafan hojjechuu danda'etti ni fidee dhufaa jechuudha viidiyoo irratti ni hojjedha har'a ammoo kana fakkaata isinitti hin dheeressu naganaaf ta'a baay'een isin jaaladha subscribe godha warri haaraa jechuudha subscribe godha okay ammootu like godha like na jajjabeessa commentiinis na jajjabeessa yoo isin like yoo an video hojjedhe isin like hin goone yoo isin yoo an video hojjedhe isin comment hin goone an maal godha hojjedha hamilee natti hin godhu jechuudha hamilee namatti godha like fi commentiin hamilee namatti godha sababni isaa yaa namni na jaalatu jira lakka namni anaan video kiyya dinqisiifatee lakkaa jedhee kabraa hojjechuuf illee hamilee natti ta'ee kakaa garuu yoo wanta dura hojjedhe commentii fi like view qabu taanani wantoota fedhe keessa kootii hojjechuu yoo hin dandeenyeyyuu sababan hordoftoota yookiin immoo nama hamileetti godhu hin qabaanne fakkeenya wanna jechuun danda'u jechuudha wantan hojjechuu barbaadu san hamilee natti hin godhu jechuudha garuu namuma kamiyyuu please ana qofa son taane ijoollee oromoodhaaf hamilee taafii please like commentii godhaa fi jajjabeessaa warroota haaraa yuutuubaroota haaraa jajjabeessaa akka ijoollee habashaatti yuutuuberiin ijoollee keenya haa guddatu an dhugaa rabbi kana durallee dubbadheera yeroo 150 dubbadheera wanta kana yoo dubbadha ijoollee keenya otoo isaan maal akka hojjetan hin beekne nama tokko barate yuutuubiin wala dhufe diimaa santuqaa koomentiin kennaa fi jabaadhuun jedhanii jajjabeessa jechuudha hanga nama tokkotti jecha akka dhuunfaa kootiitti otoo namni hundiyyuu akkasitti warroota haaraa dhufan yuutuubaroota wal jajjabeessitanii waliif laaltanii gaariidha isiniin jedhaa akkasuma warroonni dandeettii barsiisuu fi bu'aarsuu qabdan yuutuubii banadhaa yuutuubii dirqama qarshii irratti hojjechuuf osoo hin taane yaa yuutuubiin qarshii akka salphaatti irratti hojjetamu xaaxaa baay'ee qaba baay'ee ulfaata akka jedhanii miti akka yuutuubiin qarshii namaa kafala gaafa jedhan waanuma baay'ee namaa kafalu isinitti fakkaata yuutuubii waa'ee kana yeroo biraan irra dubbadha jechuudha gaafii namoota baay'ee waan ta'eef yuutuubiin akkamitti minamina warri jedhan yeroo biraa yuutuubii mataan video mataa isaatti inni dhufa nin qabadhe isiniif dhufa jechuudha sanirraa kanaafetti garuu yuutuuberiin akka jedhanii miti garuu dirqama qarshii irratti argachuuf osoo hin taane wal irratti wal barsiisuuf afaan oromoo wantoota baqa dandeettii qabduun yuutuubii bantee baqa
akkuma Facebook fayyadamtutti YouTube fayyadamte gaariidha. Dirqama qarshii qofa argadha jettee irratti wannaa hin ta'in malee jechuudha. Kanaaf waan hundaafiyyuu kana isiniin jedha har'a baay'een isin jaalladha baay'ee isin kabaja ijoollee Oromoo kootti. Bakka jirtanitti nagaa fi waaqayyo isiniif haa ta'u wal jajjabeessaa please wal jajjabeessaa warroota YouTuberii qaban amma sirrii deebi'anii jedha jajjabeessaa koomentii yaada gaarii bakka waanuma kamiyyuu jechuudha. Yaada gaariitti fudhadhaa malee gara badaa fudhattanii arrabaaf hin dheeratina. Arrabni hamalii nama cabsa waan ta'eef jechuudha. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja irra deebi'anii jedha.